Tolee kabajamuuf jaalatamuu maatiiwwan chaanaalii Boonee Shawuu jalatti argamtan nagaan waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani obboleettiin keessan baay'ee tokko nagaa kooti isa madda nagaa keenyaa ta'e waaqayyoo na ulfaatu. Har'as jechuudha wanta ofii kiyyaa fayyadamu isiniif qooduun akkuma itti fufetti jira jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa har'as immoo wantan fuula kiyyaa dibadhu kanaan dura ruuzii isiniif qoodeen jira jechuudha. Har'as immoo wantan fuula kiyyaaf qopheeffadhu manuma keessatti jechuudha. Waanuma nyaataa fayyadamnu waanuma mana keenya keessa jiru jechuudha. Isiniif hin qoode jechuudha akkamitti akkam fayyadamu. Innis maa'inni akka jechuun keessan in oolu jechuudha. Innis kan qodaa kana keessatti argaa jirtan timaatima jechuudha. Timaatima tokko akkanatti daakee jechuudha. Maashina xiqqoo yoo mana keessaa qabaattan gaariidha jedhee namana. Maashinuma xiqqoodhaan timaatimii tokko ni daaktu jechuudha. Erga daaktanii haala kanaan qodaa xiqqishoo ni qopheeffattu, qodaatti naqattu jechuudha. Kun akkuma isin argaa jirtan kun waan biraa isinitti hin fakkaatin timaatimii tokko qofa jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya. Timaatimii kanatti maal dabaltee jechuun keessan immoo oolu. Timaatimii kanatti sukkaara maankaa tokko qofan fayyadame jechuudha. Sukkaara maankaa tokko itti naqee waliin dha'ee firiijii keessa keewwadhee ture jechuudha daqiiqaa 30 amma garuu daqiiqaa 30 firiijii keessa kaa'een baasee jechuudha. Ergan baasee isa akkuma baaseen hin fayyadamu xiqqoo lafan tursiise jechuudha. Maaliifin qorraa ta'a sirriitti waan ta'eef qorraan sun xiqqoo giddu gala waan ta'uuf firiijii keessa ergan baasees lafuma godha jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya. Erga akkas godhee fuula kiyyatti dibadhe jechuudha. Kanaafi fuula kiyyallee dibadhee isinin agarsiisa jechuudha. Maaliifini shakkitu yeroo baay'ee wantoota garaagaraa, wantoota rifeensaa, wantoota fuulaa yeroo namni tokko isiniif dabarsu ni shakkitu jechuudha. Yoo shakkitan jechuudha tooftaa isinitti hima jechuudha. Wantoota maaksii fuulaa, wantoota rifeensa dheeressuu, wantoota furfurii balleessuu, wantoota garaagaraa jechuudha. Yoo shakkitanii googilii keessa seenatiitii sarchi godhaati ilaalaa jechuudha. Namoota hedduutu itti fayyadama jechuudha wantoota garaagaraatti jechuudha. Mana bareedina miidhagina shamarranii akkasuma mana miidhagina dhaan'ee jechuudha. Achitti gatii guddaa baasnaa wantoota fuula keenya finniisanurraa balleessan jennee namoota hedduu gaafannaa. Fuulli keenya akkamitti nu qulqullaa kan jiru namoota hedduu gaafannaa. Garuu miidhaginaaf illee mana miidhaginaa deemna yeroo baay'ee jechuudha. Haa ta'u malee tekinooloojiin babal'atee jira. Kabajamtoota hordoftoota kiyya manuma keenya keessa teenyee wantootuma nyaataaf manatti fayyadamnu qopheeffanna jechuudha yoo beekne jechuudha. Akkaataa yoo beekne dura dursa immoo kana wantoota fuulaa akkasuma wantoota rifeensaa fayyadamuun duratti jechuudha. Wanti nuti beekuu qabnu akkamitti akka fayyadamnu jalqabaa hanga dhumaatti kan beeknu yoo ta'e wantoota hundumayyuu fayyadamuun nu dhibu jechuudha. Dura wantoota tokko tokko fuula keenya irrattis rifeensa keenya irrattis fayyadamuun dura ilaaluu qabna jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya. Kanaafuu inni akkatti namni wantoota tokko tokko isiniif qoodee yoo shakkitanii tooftaan jira googilii keessa seenatiitii googilii keessaa hin argattu isiniin jedha. Namoonni hundumtuu mana keessatti wantoota akka timaatimii, wantoota akka muuzii, wantoota akka abukaadoo, wantoota garaagaraa ni fayyadamu jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya. Miidhaa tokkoyyuu wanta namarraan ga'u miti wantoonni kuniin wanta mana keenyatti fayyadamnudha jechuudha. Innaa ani kanaaf maaliif fayyada timaatimiin kun immoo kan jettan sukkaara kun immoo kan jettan fuulli keessan darbee jechuudha. Nuyi shamarranii baazawee mana kushiinaa keessa hojjechuutu jira wantoota garaagaraa jechuudha. Nyaata fa'aa hojjedha nama fakkeenyaaf nyaata fa'aan hojjedha akkasuma mana qulqulleessaa hojiin kiyya dhaabbataa miti jechuudha. Maaliifini guyyaa tokko nyaata hojjedhu naan jedhu guyyaa tokko immoo mana qulqulleessa naan jedhu hojjettuun ana qofaadha mana kanatti jechuudha. Namni biraan jiru kan nyaata qopheessu sanuma gaafa isaan qopheeffatan malee kan mana keessa qulqulleessus illee anuma. Tolee kana kan isinii kaasif jechuudha. Yeroo nu shamarran kushiinaa keessa hojjennutti bifuma keenya bareedatuun gurraacha akkasuma foolii shittaa shunkurtiitiin shittaa garaagaraa shittaa nyaatarraa kan ka'e fuulli keenya
nu gurraacha'uu danda'a jechuudha. Yeroo hojii keessan fixxanii iriftii keessanitti daqiiqaa 15 jechuudha. Timaatimii kana daaktanii timaatimii kana fayyadamuu hin dandeessuun isiniin jedha. Fayyadamtanii immoo daqiiqaa 30 yoo turuu baattan daqiiqaa 15 gahaadha jechuudha. Wantoonni fuula keenyaaf fayyadamu daqiiqaa 15 fi yoo iriftii qabaattanii hojiin isin muddu ta'e daqiiqaa 30. Yoo immoo hojiin isin mudda ta'e dibattanii daqiiqaa 15 ofirraa qulqulleessitu jechuudha. Maaliifini kushiinaa keessa yeroo hojjennutti wantoota garaagaraatu nu miidha. Shunkurtiin nu miidha, fooliin gaazii nu miidha, wantoota garaagaraatu nu miidhuu danda'a kabajamtoota hordoftoota kiyya. Kanaafuu haala kanaan qopheeffattanii baazawayii guyyaa guyyaan akkatti daakurraa har'a fakkeenyaaf yoo daattan kun amma guyyaa 3-4 naataa garuu firiij amma waan ho'uuf waqtiin kun waqtii ho'aa waan ta'eef guyyaa 2 qofan fayyadama. Firiijii keessatti deddeebisee tarii nama miidhuu danda'a waan ta'eef guyyaa har'aa fi boru qofan fayyadama jechuudha. Kuni garuu fuulaaf hedduu baay'eedha jechuudha. Timaatimii tokko guddaadha garuu kan hin hojjedhe. Baay'eedha garuu haa ta'u malee guyyaa 2 caalaan fayyadamu. Isinis akkasumatti guyyaa 2 firiijii keessa kaasanaa olee firiijii keessaa fuutanii hanganallee fayyadaminaan isiniin jedha. Innaa amma haasaa isinitti dheeressuudha. Garumaa fuula kiyya dibadhee isinitti agarsiisutti isin dabarsaa. Anuma faana turaa. Viidiyoo kiyya yeroo isin ilaaltan jechuudha. Laayikii naa gochuu hin dagatinaa, sheerii naa gochuu hin dagatinaa. Akkasuma yaada qabdan koomentii irratti naa barreessuu hin dagatinaa. Ani baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabajaa. Nagaan Waaqayyoo isin waliin haa ta'u. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti naaf turaa.